Lolli daandii boba'aa addunyaa to'achuuf godhamu tarkaanfii guddaa fi sochoone fudhateera. Iraan doorsisa waraanaa pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baasan mormuun Strait of Hormuz seera haaraa bulchiinsa waliigalaa Iraan jala seenuu ifatti labsiteetti. Mariisistoonni Iraan ergama dippiloomaasii ariifachiisaa qooda guddaa qabu baattachuun hatattamaan gara Oomaas seenaniiru. Mariisistoonni fi qondaalonni waraanaa Iraan sultaana Oomaa waliin ta'uun daandii doonii addunyaa bulchuuf seera walaba ta'e hundeessuu ija jabinaan himaniiru. Impaayirri warra dhiyaa lammata galoo galaana Peershaa keessatti haalawwan jiraniin murteessu. Akkasumas ergaan dogoggorre kun Waashingtaniif yaa qaqqabu jedhaniiru. Qabateen cheezii dippiloomaasii kibxata ganama guutumatti jijjiirameera. Marii sadarkaa olaanaa Siwiizerlaanditti gaggeeffame xumuruun kan deebi'an afyaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagaarii fi Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachi ministeera Haajii Alaa Oomaa waliin walgahii hatattamaa taasisuuf Maskaat seenaniiru. Kaayyoon isaanii tokkichi waliigaltee wal hubannoo Islaamabaad mallatta'e jalatti mala Strait of Hormuz waloon bulchuuf qaban irratti kan xiyyeeffatedha. Ministeerri dhimma alaa Oomaan tumaalee tarsiimoo waliigaltee Islaamabaad Teeraanii fi Waashingtan gidduutti mallatta'e ilaalchisuun yaada kennaniiru. Seera galaana idil addunyaa kabajuuf dooniiwwan daldalaa addunyaa guutumatti karaa nagaa qabuu fi gufuu malee akka dabarsan mirkaneessuuf akkasumas tasgabbii yeroo dheeraa mirkaneessuuf kutannoo qabna jedhaniiru. Yaa ta'u malee Oomaan afaan seera idil addunyaa yeroo dubbattu Teheraan sarara sochoone kaasteetti. Hoogganaan garee marii Iraan Mohammad Baagaarii qalaabaaf Awurooppaarraa erga deebi'anii booda kallattii miidiyaalee mootummaaf ibsa kennaniiru. Jecha boombii guddaa qabuun guutumatti ji'opolitikaa baha giddu galeessarra deebi'ee barreesse darbataniiru. Qalaabaaf waliigaltee nagaa qabxii 14 kana waxabajjii 18 erga xumurame booda madaalliin humnaa bu'uuraan akka jijjiirame hubachiiseera. Akkasumas guyyoonni dooniiwwan waraana warra dhihaa galoo galaana irratti olaantummaa qaban dhaabbataadhaan akka xumurame ifa godheera. Humni guddaan addunyaa fi koorporeeshiniin doonii idil addunyaa hundi galgala kana dhugaa jiru yaa hubatan jechuun bulchiinsi Strait of Hormuz haala kamiinuu gonkumaa bakka dura turetti hin deebi'u jedheera. Haalli waraanaan dura ture du'eera. Iraan dambiiwwan galaana idil addunyaa guutumatti kan eegduuf kan kabajju ta'uu himuun dogoggora malee kallattiin Strait of Hormuz ni bulchiti jechuun hubachiiseera. Dubbiin hooggantichaa kun Ameerikaa biratti aarii guddaa uumeera. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Teheraan keewwata waliigaltee kana keessaa tokkollee yoo cabsite waraana guutuu hatattamaan akka gadhiisan akeekkachiisaniiru. Tiraamp waajjira Waayit Haawus keessa dhaabbachuu waliigaltee wal hubannoo Islaamabaad qabxii 14 qabu irratti mallattoon isaanii haal duree olaanaa akka qabu ifa godhaniiru. Iraan waliigaltee kana kabajuu yoo didde yookaan amala sirreeffachuu yoo didde waan gochuu qabu hunda nan godha jechuun ibseera. Gaazexeessitoonni gara waraana guutuutti deebi'uun kufaatii dinagdee addunyaa balaa guddaa fiduu danda'a jedhanii yeroo gaafatanitti Tiraamp deebii ulfaataa fi nama rifaasu kenneera. Diinni keenya meeshaa niikularaa akka milkeessine dhorkuun balaa dhiphina sammuu kamiyyuu guutumatti bakka bu'a jechuun ibseera. Sababni isaas meeshaan atoomikaa saffisaan badiisa guutuu waa fiduuf jechuun ibseera. Iraan meeshaa atoomikaa yoo hidhatte maal gochuu dandeenya? Ajaja tole jedhu fudhachuu qabna. Kuni ta'urra garuu biyya abaarsaa Iraan jedhamtu sana guutumatti haxaa'uu wayyas jechuun ibseera. Wallabdeen dippiloomaasii qooda guddaa qabu kuni saffisaan gara falmii diinagdee doolaara bileenatti tilmaamamutti ce'eera. Tiraamp qoqqobbii waggoota 40 Iraan irra ture kaasuuf yeroo qophaa'anitti maallaqni Iraan kana dura dhoorkamee turee fi doolaara bileenan lakkaa'amu bifa bittaa nyaataatiin kallattiin Ameerikaatti deebi'uu qaba jechuun mirkaneesseera. Iraan namoota miliyoona 91 waan qabduuf isaan nyaachisuu akka hin dandeenye ibsuun kanaaf maallaqni Waashingtan qoqqobbii irraa kaaftu kun kallattiin qonnaan bultoota Ameerikaa fayyadamoo gochuuf akka oolu ibsaniiru. Haa ta'u malee baankiin giddu galeessaa Iraan battalumatti dhukaasa deebiseera. Gaafii diinagdee Tiraampis guutumatti kuffiseera. Bulchaan baankii giddu galeessaa Iraan ibsa miidiyaalee mootummaatiif kennaniin Teheraan waliigaltee amma jiruun galtee qonnaa yookiin meeshaalee nyaataa Ameerikaa irraa bitachuuf dirqama gonkumaa akka hin qabne ibsaniiru. Maallaqni abbaa biyyummaa Iraan gadhiifame kun meeshaalee barbaachisoo qofa irratti kan daangeffame akka hin taane himuun meeshaalee qoqqobbii hin qabne kamiyyuu gabaa addunyaa irraa bitachuuf akka oolu cimsanii dubbataniiru. Falmii maallaqaa ammaa taarufuun lolli sakatta'iinsa meeshaa waraana irratti taasifamus sadarkaa ho'arra gaheera. Tiraamp Iraan gara fuulduraatti amanamummaa niikularaa guutuu mirkaneessuuf sakatta'iinsa meeshaalee waraanaa gurguddoo akka hayyamtee fi guutumatti walii galuu ishee beeksisaniiru. Yaa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Iraan himannaa kana battalumatti mormeera. Sakatta'iinsi idil addunyaa eegumsaa fi seera biyyaalessaa jiruun qofa akka itti fufu ibsuun ajaja gam tokkoon Ameerikaan kennitu gonkumaa hin fudhannu jechuun dideera.
Gama biraan muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waraanni Israa'el kibba Libaanos qabatee dhaabbataan akka turu labsuun bu'uura dhukaasa dhaabuu ifatti kuffisaniiru. Guyyaa har'aa walgahii kaabinee waraanaa hatattamaa Yerusaalemitti gaggeeffame hordofuun waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el ministeera ittisaa Israa'el Kaatis hoogganaa olaanaa Jeneraal Iyyaal Zaamirii fi hoogganaa ajaja kaabaa Orii Goordiin cinaatti ibsa waloo cimaa ta'e kenneera. Hooggansi Israa'el waliigaltee Waashingten mallatteessite guutumatti cabsuun Hizbollaa balleessuu fi naannoo Libaanos keessatti haleellaa sarara fuulduraa ciminaan akka itti fufu ifatti beeksiseera. Murtee waraanaa kun dippiloomaasii idil addunyaa irratti dha'icha hamaa geessiseera. Fincilli kun kan ka'e jiilli Ameerikaa fi Siwiizerlaanditti marii dadhabsiisaa fi sadarkaa olaanaa qabu gaggeessanii sa'aatii 24 booda akka ta'e gabaafameera. Akka qaama waliigaltee kanaatti Iraan Libaanos dabalatee gama hundaa weerarri guutumatti haal duree tokko malee akka dhaabbatu cimsitee mormaa jirti. White House gamasaa mootummaan Israa'el meeshaa waraanaa lafa kaa'uuf waliigaluu isaa ifatti beeksiseera. Netanyahuun garuu ifatti mormuun isaa wallabdee guddaa Waashingtenii fi Teel Aviv gidduutti uumame saaxileera. Loltoonni Israa'el dhukaasa daangaa hin qabne ajajuu fi Iraan guutummaan guutuutti loltoonni Israa'el akka ba'an gaafachuu isheetiin guutummaan ba'a giddu galeessaa gara dhiphinaatti dhiibameera. Doonaald Tiraamp mormii Netanyahuu cabsuu fi waliigaltee nagaa Islaamabaad hojiirra oolchuuf jecha tarkaanfii murteessaa ni fudhatamoo Israa'el Libaanos gadhiisuu diduun ishee waraana naannoo kakaasa kan jedhu gaafii guddaa ta'eera. Dirreen dippiloomaasii idil addunyaa gara dirree waraanaa guutuutti kan jijjiirame yoo ta'u, lubbuun jiraachuun hooggansa Israa'el lakkoofsi balaa guddaa qabu mudateera. Humnoonni idil addunyaa waliigaltee wal hubannoo qabxii 14 hojiirra oolchuuf yeroo rakkatanitti ministeerri ittisaa Paakistaan waliigalteen nagaa kun ajjeechaa siyaasaa fi hidhaa Beniyaamin Netanyaahuu akka ta'e ifatti labseera. Kaabineen Netanyaahuu waliigaltee Iraanii fi USA gidduutti mallattaa'e ifatti fincileera. Ministeerri nageenyaa Israa'el Biin Jaafir dachee Libaanos guutuun gara dirree waraana Israa'elitti jijjiirame guutumatti akka gubatu labsuun dhukaasa dhaabuu kamiyyuu akka fudhanne ifatti beeksiseera. Biin Jaafir ibsa ministeera ittisaa Paakistaan Kawaajaa Mohammad Asiif kennan guutumatti kuffiseera. Paakistaan jaarsummaa fakkeessuun Iraaniif haala mijeessaa jirti jechuun simateera. Ministeerri ittisaa Paakistaan waliigalteen Paakistaan giddu galeessa godhate milkaa'inaan xumuramuun isaa sirna Israa'eliif rukuttaa hamaa ta'uu isaa ifa godheera. Waliigalteen nagaa kun xumuramuun isaa muummicha ministeeraa Israa'el adda baasuu qofa osoo hin taane kallattiin yakka Gaazaa, West Baankii fi Libaanos keessatti raawwatameen hidhaa umurii guutuu akka taasisu akeekkachiisaniiru. Ministeerri nageenyaa Israa'el Biin Jaafir kallattiin haasawa biroodkaastii Israa'el kaan waliin taasisaniin tarsiimoo dippiloomaasii Doonaald Tiraamp irratti haleellaa cimaa taasisaniiru. Netanyahuun ulaagaalee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa guutumatti akka tuffatuu fi waraanni Israa'el magaalaa Beerut guutumatti akka lafaa wal qixxeessu gaafataniiru. Ministeerichi Israa'el Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuu kamiifuu walii galuu hin dandeessu jechuun garaagarummaa namtolchee Libaanosii fi Hizbollaa gidduu jiru kamiyyuu guutumatti hin fudhannu jechuun ibseera. Biyyi Libaanos guutuun taargeettii keenya ta'uu qabdi. Dirree tapha Israa'el ta'uu qabdi. Libaanos hundi gubachuu qabdi. Imimmaan haadha Israa'el tokkoof haadholiin Libaanos 1000 ol boo'uu qabus jechuun ibseera. Doonaald Tiraamp michuu keenya dhugaadha, nutis dirqama isa kabajuu qabna. Garuu murtoo abbaa biyyummaa Israa'el kan murteessu nu ta'uu keenya kallattiin itti himuu qabnas jedheera. Dabaluunis Netanyahuun loltoota Israa'el ajajuun magaalaa Beerut lafaa wal qixxeessuu qabna jechuun dhaadateera. Fincilli Israa'el sodaachisaan kun Iraan irraa balaaleffannaa hamaa fi cimaa ta'e kaaseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi ibsa suukaneessaa Biin Jaafir qeequun Israa'el duguuggaa sanyii dhaabbataa fi dhuma hin qabne raawwachuu akka barbaaddu saaxileera. Biin Jaafir biyyoota hollaa gubuun guutuu ba'a giddu galeessaa gara waraana guutuutti dhiibaa akka jiru simateera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo wayitaawoo biroo qabannee aga walitti deemnutti bakka jirtan hundatti hamtoon isiniin argin jennee asumaan nagaadhaama.